Irreechi baranaa bakka hundaa'u gammachuudhaan kan guutame biyya kanatti illee kunoo akka amma argitu uummanni gamtaadhaan yaa'ee gammachuudhaan sirriitti baay'inni uummataallee dabalee kabajaa jirra jechuudha. Irreechi baay'ee na gammachiisee jira. Hedduu itti gammada kan baranaa. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee baay'eetiin irreeffatu. Kan baranaa immoo addana ta'e hedduu keessa kiyya na gammachiisee jira. Yeroo achitti kabajan argu akka malee gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turani. Garuu amma galanni Waaqayyoof haa ta'utti amma haala bareedaatti kabajnee jirra. Irreechi baranaa kun hedduu waan addaati. Ka biyya naallee caalaa ka biyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu. Hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama ceemisiisanii irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessaa hafuu barbaadu wal mariidhaan keessaa ka ta'u irratti walii galtee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha. Baay'ee nama gammachiisa. Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo Boorana ta'an keessatti dhalatanii jiraatan kan uummanni Gabraa Saakuyyeen afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee kanaaf Booranni lafa qabsiisee irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuuni hayyuu Liibana Lakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba. Asitti akka kabajama? Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uuf itti fufaa jechuudha. Amma ayyaana irreechaa baqataatti jalqabe. Nu amma ganna 11 waliin irreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fufu.